waraana bilisummaa Oromoo ajajaa ol aanaa ABO WBOtu nuuni waan kana akka hordofnu dirqama nutti kenna. Qaamni nuuf isaan gidduudhaa deeme waan kana raawwachuudhaa qabu tokkicha akka ta'u isaanis akka hubannaa argatan gochuun barbaachistu waan taateef kan ibsinaa jechuudha. Dandeettii ittiin jaallanirree jiranii gara bakka marii waltajjii mariitti fiduu achi immoo deebisuu ka danda'an. Itti aanee muuxannoo rakkoo akkasii walqixaa furuudhaa danda'an kana dura hojjetanii beekan. Sadaffaa warra hin baabsine. Afuraffaa immoo dhiibbaa tolchuu danda'ani. Akka sanaan lafa keewwannee deemne achi keessaa qaamni filanne tokkichuma qofaa. Maaliif waan hojii akkasii fiixa baasu qaama tokko qofaadha ta'uu qaba. Yoo sanaa ol ta'ee afaan faajjiitu dhalata. Abbaa raawwatutu wallaalama. Namu kun adda adda akkatti yoo qoonne ilaalle tokkoffaa warruma gartee mootummaa waliin ifaan hojjetan mul'atantu nutti bilbilee dhimmi Oromiyaa nu galchaa rakkoo nagahummaatu jira sun furamuu qaba uummanni keenya dararaa keessa jira kanaaf waan kana akka gartee furtanii fi quunnamtii isinii tolchinaan isaanitti waan deebisnu qaba. Hariiroon waraana bilisummaa Oromoof mootummaa kana waliin gidduu jiru hariiroo lolaati. Ammatti mootummaa waliin sududaan wal quunnamuun hin danda'amu. Gaaffii siyaasaatu jira. Gaaffiin siyaasaa suni tartiiba siyaasaatiin bakka qaamni sadaffaa jirutti furamuutti jira jennee deebisnaa jechuudha. Isaan qaama sadaffaa ta'uu hin danda'an jennee. Qaamni sadaffaa nama jechaa jirtan kuni qaama biyya keessa ta'uu hin qabuudha. Qaama biyya keessaa iyyuu warra deeggarummaan isaanii beekamudha. Tokkoffaan siin jedhu. Lammaffaa warra nu waliin qabsaa'aa turan kagartee mootummaa waliin amma quunnamtii qabnaa nuti niwutiraal taanee gidduu keessan teenya moorri jedhan jiru. Isaanis akka ulaagaa keewwannetti dandeettii waan gartee dirreedha. Jaallan fiduu hin danda'an deebisuu hin danda'an. Sadaffaa dhiibbaa barbaachisu uumuu hin danda'an. Maaliif humni isaan qabanii fi humni mootummaan qabu kan wal gitu waan hin taaneef. Warri sadaffaa warra biyya ollaa keessa jiran ammoo quuqama saba kanaaf qaban ka gartee naannoo sanarra gartee nagaan dhabamuunsaa nu yaaddessa jedhanii akka teeknikiittis akka waan tokko tokkos isin gargaaruu dandeenya jedhanii nu quunnaman jiran jechuudha. Warri afuraffaa warra mootummoota kan mootummaa kanas beekan nuunis nu beekan gaaffii keenyas beekan sagantaa siyaasaa keenya beekan siiriyeesii dhimma kana ilaalanii gaaffiin kun akkaataa dhiyaatee deebii argatee rakkoon furamuudhaa danda'u jedhanii mul'ata qabanii haala siyaasaa biyya sanaa beekantu jiran jechuudha. Nuti warra kana filan.